Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya egaa aradaan biiftuu diiramuu kunoo haala kana fakkaatuun karaa tolfattee egaa nuti sararaan kana iddoo sanitti daawwannaa gaggeessinee jirraatii hawaasni keenya egaa bifa gurmaa'inaatiin ba'anii egaa hoggansa jijjiiramaa wajjin egaa ammaan kana karaa irratti argamanii nuti egaa jiraattoota achiitii wajjin dubbifnee jirra. Mee karaa kana baafachuun kun hangam akka isin gammachiisa? Karaa kana baafachuun baay'ee nu gammachiisa jechuudha. Mee hangam akka miidhamaa turtan karaa kana dhabuudhaan ammaan dura? Ammaan dura karaa kana dhabuudhaan hangitti miidhamaa turre yeroo mootummaa wayyaanee keessa hoggansa ganda kanaatiin ture jechuudha. Ayyee. Amma hoggaa ooyiruu xiyyaa na baasan hawaasa ganda kanaa walitti qabeetiin eegagaa ooyiruudhaan na baaftan waan bu'aa qabu takkaan isin dalaysiisa. Hayyee waan kana irra walii galee yaada isiniifin ibsaan jee. Hoggaa yaanni ibsuuf karaa daandii kana dhabuudha. Hoggaa dubartaan ciniinuun qabde waan silaa dubartaa haatummaan ogeettiidhaa dhalchiifte. Dubartaan irra dhalaa turte wasaasaa irratti bifa kanaan karaa kana dubartaanis hirmaachuudhaan isiniin baasisiisa jeetiin hanqa dargii keessa karaa kana bobbocan itti deemee caasaa hunda gurmeessee hawaasa gurmeessee karaa kana baase jechuudha. Gaariidha. Mee hoggansi jijjiiramaa amma mootummaan karaa gandaa isinii gabbuuse hoo karaa kana isin deeggaruu irratti maal fakkaata? Mee daawwattoota isin daawwachaa jiraniif yaada nuu laadhaa. Yaanni isin laachuu danda'u haa'omsaan hime malee hoggansi araddaarra maan dura ture ganda kana dhufee laaluu dhiisi hin laallee jechuudha. Hoggansa ammaa kana haalaan itti gammaduudha. Bulchaan keenya obbo Shamshaddii Yaadahee jijjiirama bal'aa fiduusaa akkama ganda kana keessa dhufee karaa kana hawaasa bira dhaabbachuu baay'ee na gammachiise jechuudha. Gaariidha. Amtan hawaasni keenya akkaananii fi isinii wajjiniin karaa kana galmaan ga'u karoora isin qabattan kana akka itti fufsiisan mee hawaasa keenyaaf qonnaan bulaa keenyaaf maal dhaamtamme? Amma qonnaan bulaa keenyaaf wanni dhaamne tokko nama abbaan qeeroo nam sadii qabu afur qabus dubartaa fi qeeroonis abboonninis hirmaanne karaa kana galmaan ga'u rakkoo kana karaa kana hoggaa furre isin wanni immoo rakkoon akka ganda kanaa qabu karaa daandii kana tokko jee lammaffaa ifaa dhabu sadaffaa bishaan bombaa ha bishaan harreen dhuyidu gubbaan fincaan hawaasni ganda kanaa fi ilaa ganda ammeetitti ganda ammee kajalaa kanaa waliin ifaa dhabu bishaan bombaa dhabu maatiin bishaan isaaniin malee dhugaa dhukkubaan saaxilamu. Kanaaf maqaa daawwattoota keenyaatiin guddifnee isin galatoomfannaa ulfaadha. Egaa ammaan dura karaan kun hangam akka isin rakkisaa ture daandii karaa dhabuun hangam akka isin rakkisaa ture mee kanarratti yaada bal'aa nuu laadhaa daawwattoota keenya. Daandiin karaa kana nama deemsallee akkatti fuudhu qabu dhaawwasaasaadha. Fuudhaa halkan ja'a 8 ja'a 9 nama ganda keessaa deemnee yaamne karaa kanaan mootoraan hin taatu nama deemsa qaba wasaasaadha. Akkasitti laffaa turre jechuudha. Laffaa turre waan guddaa cimaatu turre jechuudha. Ammaan tana gaafa hoggansi jijjiiramaa moota kun egaa ammaan tana mootummaan haaraan biyya keessatti ganda keessatti egaa ammaan tana misooma hojjechuu irratti akkasumas tajaajila si'ataa isinii kennuu irratti daandii kana isinii baasuu irratti maal fakkaatan? Nuti akkuma amma dhalanneef laalle amma jiruu ammaa kanatti amma mootummaan namni gallaa dhaqan akka nama arra dhalatee nu fakkaatu dhugaadhaaf. Meegaa ammaan tana hawaasni keenya naannawa kana hundaa karaa kana isin gargaaranii akkaan nuti galmaan ga'an waamichi isin gootan maal fakkaatame? Ammaan dura yoo hanqinallee qabaanne asii achi gammachuun keenya har'arraa kaasee fuula biraatti ifitti amanee nama laalan si fudhatuuf gaariidha. Mee uummata keenya bal'aa toogaa
hawaasa keenya bal'aadhaaf akka guutuu biyyaatitti maal dhaamtamne? Laal hawaasa keenya hojjetanii hawaasa keenya nuti sirmaachifnee isinis warri nu gubbaa deeggarsa guddaa nu gootanii nutillee waan qabnuun deeggaramnee deeggarree mootummaan illee akkasitti nu deeggaru feena. Galatoomaa. Maqaan kiyya Ibsaa Abduqaliimii jedhama. Hayyee egaa Ibsaa ammaan tana Araddaa Biiftuu Diiramuutitti gaa kunoo ammaan tana karaa misooma daandii isinii baasu jiru isin agarree mee hangam takka gaa milkaa'ina hawaasa keenyaaf fidaadhaa jirtan? Dhugaadha dursa wanti irraa kaan rakkoowwan sadarkaa bulchiinsa gaarii sadarkaa gandaarra jiran. Hayyee. Bulchaa keenya wajjin gatteenye rakkoon maaltu jira uummanni keenya maal nurraa barbaada. Hayyee. Jennee gaddeebinee ganda keessa gaddeebinee rakkoo addaan baasna. Rakkoo bishaanii, rakkoo daandiidhaa, rakkoowwan adda addaa kan jiran tana furuudhaaf bulchaan keenya nu gatteessee hoggansa keenya haareenii amma sadarkaa gandaan nu obbee obbo Fidiyaa sadarkaa gandaa gabbuudhaan rakkoowwan hawaasni keenya qabu sadarkaa dubartaatti sadarkaa qonnaan bulaa keenya maraatti addaan baasee rakkoon jirtu maali jennee gandoota qabnu hundarratti rakkoo tan addaan baasne dura rakkoowwan bulchiinsa gaarii sadarkaa daandiitiin jirtus haala kamiin furraa jee gatteessee qoree isaatii wajjin marii gaggeessee xiinxala addaan baasee jechuudha. Sana dhaabbachuudhaan ganda kanarrattis gaafii uummanni kaasaa ture rakkoo daandii kaasaa ture daandii qabnu dubartaan ambulaansiin amma ganda kana seentu akka hoggansa jijjiiramaatti ammaan tana kunoo jijjiirama guddaa fidaa jirtanii hawaasa keenya kan naannoo biraa jiru warra miidiyaa kanaan isin daawwachaa jiruuf hogaa akka hoggansa jijjiiramaa tokkootitti mee maal dhaamtame? Dhugaadhaa hawaasni naannoo keenya jireenya deebiin immoo hanumaan araddaa keenya keessa jireenya sadarkaa gandaa fi ganda daandii bo'uudhaan hojiiwwan misoomaa kan ganda keessa jiru karaa qallaaliidhaan akka uummanni keenya ittiin calleeffatee sadarkaa guddinaa irratti akka tattaafatan jijjiirama biyyattii akka tarkaanfatan goosisuudhaaf bulchaa keenya wajjin hariiroo jabduu waan qabnuuf haala sanitti deemuu qabnaannee karoorfannee jirra jechuudha. Galatoomaa yaada bal'aa nuu laattaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddifnee isin galateeffannaa. Galatoomaa ulfaataa jiraadha. Ayyaatilee nuuf galatoomaa.